السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرواية قبسم أنيتنا يمكن مدان أنيتنا يمكن وايد من الراحة سوينا واي كنا نمن الدون تيك تاك الركيسة نجافتا إن شاء الله الراوان إسنيه مجرى فيديو كان لايك قدا نموت هدو ركا قدا يو تيك تاك تاي كوبي لينك قدا جلاني يوتيوب نما يودا همه هو مال قدا يوتيوب فيديو رد لغو تنجرو فيديو انتي كمالين راتشي ديما نجرو almost أباتي استا قديرا so نما هدو دا شير قداتي أكا نما هدو برقا ونا قدا أنا لين قدنا رد لغان جرو نمي توكو توكوش في كومنتر ديسترب نما قدا سنساني والقبتيتي أما مو إن شاء الله مي حرة أنا دائما كان الراحة هاسوينو وان باي دينجرسي تايفي وان إساو القبتمي هاسامو وان هدو تجرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا تندقني سلامتا بغنا قادراتان بكا جرسانيتي ilmaan jechuun midhaan onnee namaati yookiin immoo waan namni addunyaa tanarra jiraatuuf karoora namni addunyaa tanarra jiraatuuf gurguddaa keessaa tokko ilmaan teenna ammoo midhaan onnee keenyaatti tikfachuu qabna jechuudha. Ani badee egaa badanii osoo hin tahin osoo wanni tokko hin tahin duratti ilmaan keenya waan isaan fayyaduu fi waan isaan miidhu adda baasneetiin hin beekuun dirqama yookiin yeroon ammaa kun yeroo haala ulfaataa fi wanni martinuu itti wal namatti fakkaattee addunyaa wal galaafataa jirtu keessa jirra. Walumaa galatti akkuma isin beektan daa'imni tokko dhalatee yoo harmi haadhaa gahaa ka ta'u taate sababa garaagaraa yookiin dhukkuboota garaagara daa'imman akka harma hin hoosifamne rikomanduun godhamnetu jira. Dhukkuboota san keessaa dhukkuboota akka HIV fi wantoota garaagaraa yoo dhukkuboota harma haadhaa gara ilmaa gara harmaatiin taruutu jira. Dhukkuboota akkasiisaniin alatti daa'imni kamiyyuu haga ji'a jahaatti harmi haadhaa isaa gahaadha jedhama. I believe that harmi haadhaa isaa gahaadha ji'a jaha booda malee jechuudha. Ji'a jaha guutuu recommended guutuu haga guutuutti osoo hin ta'in almost ji'a shanirraa nyaatota sasalphaa jalqabsiisuun daa'imman homaa rakkoo hin qabu. Ji'a jahaaf harma haadhaa biratti fakkeenyaaf yoo haati hojjettuu mootummaa takka barattuu takka mana keessa waranteen taate aanan recommend godhama. Dhugaa dubbachuuf aanan barbaachisaa miti haga daa'imman ji'a jaha guutanitti yoo hanqinni gara haadhaatiin hin jiraatin jechuudha. Yoo immoo dirqama ka ta'u taate ani isiniin kadhadhaa aanan kana takka bakka aanan xaasaa akkanaa kana qofaa miti buluu maal ka jedhu tokko liptoominii ka jedhu tokko aanan xaasaalee akkanaa keessa jiran jechuudha. Sadarkaan qulqullina isaallee aananoota kana baay'ee gadi bu'aadha. Osoo daa'imman keessanitti immoo kennuu baattanii dhibun wanni aananii miti qorannooleen hedduun isaa aananii miti waan biraatii jedhama. Sun yaanna ergixanya አይደለሁም dhibbatti akkas jechuullee hin danda'ani laakiin garuu daa'immanitti aanan kun osoo kennamuu baate asuma dhiyeenya kana naannoo kiyyarraa naannoo waan jiraadhurraa daa'imni waggaa 2 kaansariidhaan qabamee ture. Daa'ima waggaa 2 kaansariidhaan maali jennaan sababa aananiiti jedhan. Akkamitti akka aanan kaansarii itti fide aanan waan suuparmaarkeetaa kan akkamii akka inni aanan suni kaansariitti ta'uu beekullee baadhu dhukkuboota afaan isaaniitii fi maqaa isaaniin beeyne gurguddaan daa'imman irratti yeroo amma sadarkaa olaanaatti mul'ataa jiran. Sababni isaa tokkoo fi tokko aananii fi wantoota suuparmaarkeetaa bitamee nuti daa'imman keenyaaf fayyadamnudha jechuudha. Walumaa galatti Itoophiyaa warri jiru Itoophiyaa keessa jechuudha. Boonaaf yookiin quufaaf ijoollee teenna wantoota suuparmaarkeetaa bitaman nyaachifnaa jechuudha. Mallaqa kennaan haftaamii ta'u fakkeenyaaf ilma haftaamii yookaan ta'u ta'e Itoophiyaa keessatti siriifamii paastiinii maali nyaata kana nyaachisan ijoollee jechuudha. Maaliif bakka nyaata qulqulluudha jedhanii waan yaadaniif sun garuu waan dhugarraa hedduu fagaateedha. Siriifamii maali liptoomii waan akkas nyaata suuparmaarkeetaa nyaatota daa'immanii san nyaachisuurra sukkaara wani sun even persentii 70 isaa siriifamii amma sukkaara san ijoollee nyaachisuurra marqa goommana dubbaa itti jedhu baaqula jechuudha. Kana nyaachisuu gaarii sammuu isaaniitiif gaarii
guddina isaaniitiif gaarii. Yoo akkanan ta'in garuu wanni suni daa'imman miidhaa deema. Coggaarraa isaanii miidhaa deema, mariimaan isaanii miidhaa deema, fayyaa isaanii miidhaa deema, sukkaara isaanii ol kaasaa deema. Dhibeelee afaan hin beekne yeroo ammaa kana dhibee duraan warroota nama gurguddaa umriin isaanii gurguddaa waggaa 70-80 irratti argamuti amma daa'imman xixiqqoo waggaa 2-3 irratti argamuu danda'a jechuudha. So kanaaf haga dandeettanii batachaalaachuu maxan bakka mixinii manatti dalaydanii eegasisan aanan qulqulluuwwan nyaata isin qulqullina qaba jettanii keemikaalaan du'eetiin nuti filaaltan bareedurra nyaata qulqullina hin qabne ka Itoophiyaa ka isaan nyaata wayyaaf waan qulqullina hin qabne san jechuudha. Maaliif jennaan ka Itoophiyaa yoo dhukkubse taayifoodii yookiin taayifasii yookiin bakteeriyaadha. Kun immoo fayyamuu hin danda'ama kanarraa. Garuu wanni hin fayyamne kan akka dangifiitii, kan akka sukkaaraa, kan akka kaansarii kunniin immoo hin fayyamu. Ammallee dhukkuboota afaan isaanii hin beekne yeroo ammaa kana sadarkaa olaanaatti babal'ataa jiru. Daa'imman lafarraa xaragaa jiru. Maaliif akka addunyaatti pilaanni isaan deemaniin baayoloojikaal wariidhaan ijoollee fakkeenyaaf mala ittisa maatii jedhanii fidan baay'ina namoota hir'isuuf isaan akka isaan itti yaadan addunyaan tun osoo nama biiliyoona 2 gad deebitu taate jannatni addunyaa matanarra jira. Addunyaan tun akka jannata hin taane wanni godhu baay'ina ummataati. Baay'ina ummataa biiliyoona 7 ol yeroo amma gara biiliyoona 9 siqeera. So kana kontirool godhuu fedhan isaan. Kanaaf immoo karoora ganamaa galgalatti baasan. Eegas qonnaa wal qabsiisanii waan hedduu irratti dalaganii jechuudha. So kanaaf amma aanaan kana yoo argitanii absaamilii lakkoofsa 1 fi 2 lakkoofsi 1 0 irraa ji'a 6 lakkoofsi 2 ammoo ji'a 6 irraa haga waggaa tokkotti ni fayyada absaamiliin kuni. Laakiin garuu orjinaalaa fi foorjidii qaba. Orjinaalli isaa wanni qaba. Ufumarraa isaati koodii qaba. Koodii isaa san iskaan gootanii yoo ilaaltanii gara dirjitii waan kana isin wanti kun irraa amarratame wanni isaa piroodaaktii isaa isinii fida. Kunoo iskaaniin isaa bakka kana. Silkii keessaniin kaameeraadhaan iskaan gootanii qaxxitaa gara piroodaaktii zaree isinii fida eessarraa akka dhufe kun amma UK dha fakkeenyaaf. Dalazii vigaas kan tadarguutallachu. Yoo iskaan kan taane taate orjinaalaa miti jechuudha. Orjinaalli isaa birrii 5,500 Itoophiyaatti. Finfinnee fi Adaamatti yaani naannoo biraa irratti immoo waddaduu danda'a jechuudha. So daayireektilii nyaata harma haadhaa hanga takka bakka bu'uu danda'a kun. Ihe gan wata tiraasu adeelam. Kuni even aananii miti. Aanan jedhan malee aananii miti. Wanni inni irraa dalagan piroodaaktii aananiiti miti keemikaalaa wantuma garagaraa baayoloojii wanniidhaan laaboraatoorii keessatti mee godhanii akkuma fakkeenyaaf ammaan leengadda kana maal argee Hindi irratti juusa maangootu oomishama. Juusni maangoo san garuu wanni hin qabu. Maangoon ittiin godhamu. Garuu kan isaan oomishan maali? Juusa maangooti. Garuu wanni sun immoo maangoo mayyuu hin qabu. Maalidha keemikaala waan garagaraa itti naqaniiti jechuudha. Sa'aan kanaaf yeroo baay'ee Itoophiyaan hanqina wanni qabna keemikaalaa qabna. Keemikaala san sadarkaa saniif fayyadamuu hin danda'u warshaan Itoophiyaadha. So maateriyaala Itoophiyaa fayyadama wanta fayyadamtan. Piroodaaktii Itoophiyaa fayyadama. Namni 2,000, 5,000, 6,000 waan ta'eef waan widdii wayii isiniif fakkaatan noota baasuusaati akkasii miti. Widdii miti. Widdii waan ta'eef yookiin rakasa waan ta'eef gatiidhaan akka hin sobamu. So aanan kana yoo argattan fayyadama. Yoo aanan kana dhabdan immoo maamaa otatii jechuudha. Maamaan beektanii yookiin immoo kamummaa ta'e iyyuu haa ta'u kaashagamee Itoophiyaa keessa gurguramu kan yookiin kama gabaa bishaan itti dabalanii gurguran san isuma fayyadama. Maaliif bishaan itti dabalan malee keemikaala itti hin dabalan. Bishaan waan godhu. Yaani rabbuma sodaachuu dhabuu isaanii argisiisa malee keemikaala isaan itti dabalan hin jiru. Warshaan isaan keessa seensisan hin jiru. At least fayyaa daa'immaniitiif yoo dhuganillee bishaanuma gara dhuganii jechuudha. So kanaaf warri argattan kana koostii dandeettan. Yoo kanan ta'in haayisaa jalaa aanan hin baha. Haayisaa jalaa fa'a aanan baasa. Aanan haayisaa akkamii akka baasan yoo hin beekin natti himaa. Innaa daa'imman teessaniif immoo waan harka keessanii manatti midhaan gosa 7 gosa 8 walitti daakaatii manatti marqa. Waan gargaraa dalagaa fi yoo barbaachisaa ta'e nyaata daa'immanii naan jedha ani isinii dalagee isinitti mul'isa. Daa'imman keenya tikfachuun nurra jira waan ta'eef yeroo ammaa kana. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.